burraayyuu erga gahanii booda waraqaan eenyummaa keessanii kan Wallaggaa yoo ta'e hirmaachuu hin dandeessan jechuun poolisiin PP'n hiraarfamaa turuu isaanii dhaga'ameera. Dabalataanis namoonni ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti hirmaatan carraa argametti fayyadamuun jecha daguggaa sanyii uummata Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa geessisaa jiru balaaleffataniiru. Kana malees dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa oolaniiru. Dhaadannoo isaanii keessaa ajjeechaa, saamichaa, qabeenya ilmaan Oromoo gubamuu, ilmaan Oromoo jumlaan hidhuu, hiraarsuu fi gidirsuun akka dhaabbatu, bulchiinsi mootummaa Abiyyi Ahmed akka diigamu, waraanni bilisummaa Oromoon gaachana uummataa akka ta'ee fi Oromoon abbaa biyyummaan isaa mirkanaa'u akka qabus dhageessisaa oolaniiru. Oduu biraan waraanni murna bilchiginnaa irreecha hora Finfinnee irratti ilmaan Oromoo ayyaana irreechaa kabajachuu dhufe irratti dhukaasa banuun lubbuu namaa galaafachuun dhagahame. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan dhalate magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo kan jedhamu kan jiraachaa ture gaafa onkoloolessa 2 bara 2022 dargaggoo Habtaamuu Dhibbaa kan jedhamu osoo inni gara irreechaatti imalaa jiru waraanni mootummaa bilchiginnaa yakka tokko malee dhukaasatti roobsuun ajjeesuun dhaga'ameera. Dargaggoon ola deemaa kun dhiyeenya kana yuunivarsiitii irraa kan eebbifame yoo ta'u hojii barbaaddannaaf gara magaalaa Finfinnee akka dhufes namoonni isaan beekan barreeffamaan nutti himaniiru. Murni faashistii Abiyyi Ahmed ilmaan Oromoo qaroo uummataa ta'an adamsi ajjeesuun hojii isaa jalqabaa akka ta'es gocha isaarraa kan hubatamudha. Oduma wal fakkaatuun murni faashistii PP'n ilmaan Oromoo ayyaana irreechaa kabajachuu dhufan adamsuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun barame. Bu'uuruma kanaan jala bultii ayyaana irreechaa hora Finfinnee irraa qabe yeroo hedduun humna tika mootummaa PP'tiin ukkaamsamaa jiraachuu maddeen FNN itti himan. Akka kanaanis gaafa fulbaana 30 bara 2022 dargaggoo Hundumaa Sarbeessaa godina addaa magaalaa Sulultaa jala bultii ayyaana irreechaa irratti butamee yeroo ammaa kana eessa akka jiru maatiin kan hin beekne ta'uu maddeen himaniiru. Kana malees dargaggoo Aleeks Taayyee kan jedhamus mana jireenyaa isaa magaalaa Finfinnee irraa halkan humnaan cabsuun erga seenanii booda butanii eessa akka geessan hin beekamu jechuun maddeen himaniiru. Kana malees dargaggoo Gaaddisaa Ittafaa kan jedhamu jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'e humna tika mootummaa PP'n gaafa fulbaana 30 butamee yeroo ammaa eessa akka jiru kan hin beekamne ta'uu barameera. Oduma hidhaa kana keessaa osoo hin bahin miseensonni adda bilisummaa Oromoo hidhuu fi hidhaatii baasanii dhabamsiisuunis itti fufeera. Haaluma kanaan gaafa onkoloolessa 1 bara 2022 bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo ona dugdaa kan ta'an Jaal Abbishuu Dagaagaa waajjira poolisii Maqii irraa fuudhamee eessa akka geeffame kan hin beekamne yoo ta'u Jaal Cinqee Obsaa bakka bu'aa jaarmii adda bilisummaa Oromoo ona dugdaa booraa bakka kana duratti hidhamanii turan irraa waajjira poolisii aanaa dugdaa booraa irraa namoota 4 waliin fuudhamanii yeroo ammaa kana bakki geeffaman kan hin beekamne ta'uu jiraattonni FNN itti himaniiru. Gama biraanis itti gaafataman koree naamusaaf to'annoo adda bilisummaa Oromoo Jaal Alamaayyoo Dirroo jala bultii irreechaatti humna tika mootummaa PP'n mana jireenyaa isaanii keessaa fuudhamanii haga ammaatti eessa akka jiran kan hin beekamne ta'uu gabaafameera. Oduu biraan humni weerartuu PP nafxanyoonni faannoo fi hidhattoonni mootummaa Amaaraa Oromiyaa keessatti mooticha waraana bilisummaa Oromoon haleelamaa jiraachuun barame. Humni mootummaa federaalaan deeggaraman gareen faannoo humni addaa Amaaraa milishaan Oromiyaa poolisiin Oromiyaa ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatti warreen bobbaafaman haleelamuun isaanii ragaan ba'e ni mul'isa. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Amuurutti lola torbanoota darbe humnootiin sirna PP tiksan kun dhukaasa uummata nagaa irratti bananii dabalatee keessumaa gareen shororkeessaa faannoo dursaa kan ture namni Ashannaa fi Alamuu jedhamu lola waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeesseen ajjeefamuun dhagahameera. Dhimmi ajjeechaa lixa Oromiyaa wal qabatee mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa shiftoota faannoo lammiilee nagaa irratti bobbaasuu isaanii ragaan mirkaneessu keessaa tokko miseensi paarlaamaa PP kan ta'ee fi paartii Abiin keessatti hoogganaa olaanaa kan ta'e Kiristiyaan Taaddalee namni jedhamu ajjeefamuu garee shororkeessaa faannoo Ashannaa fi Alamuu irratti
ergaa barreesseen ragaa ba'uun isaa mirkanaa'eera. Lola torbanoota darbe lixa Oromiyaa keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti humnootiin filxaaleeyyii Amaaraa fi mootummaan PP Oromiyaa lammiilee nagaa irratti bananiin yoo xiqqaate namoota nagaa dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesuun isaanii kan beekamu yoo ta'u, dhiiga lammiilee nagaa sababa tokko malee ajjeefamanii kanaaf ammoo waraanni bilisummaa Oromoon haaloo kana sirriitti bahuun diina hedduu ajjeesuu fi kan hafan ammoo baay'inaan booji'uusaa ibseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabanne kanumaan goolabnaa.